garummaa beekaa fi garaagarummaa wallaala addaan baafnee dirqama beekuun jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamarranii har'a waa'ee nuti dubbachuu dhufne waa'ee ijjigaayooti. Ijjigaayyoo baga rabbi nagaasii keessin jechuudha. Garaagarummaa wallaalaaf beekaa kan jedhamu namoonni hedduun shamarran keenya ulfeessanii irraa kan baqatantu jira, irraa kan badantu jira. Namoonni tokko tokko mootuyyuu abbaa niitii isaaniitirraa shamarran tokko tokko odoo ilmoo qabu irraa fudhattee sagalee namaa keettee dubartii haadha ijoollee abbaa manaa ishee irraa fudhattee doorsisaa kan jirtu kun wallaalumsa jechuudha. Gama dubartiitillee wallaalumsa ni jira. Akkasuma ammallee gara dhiiratiinis wallaalumsa ni jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota fi kabajamtoota maatii Muunaa Deedamee fira kam jirtan nagaa keessanii fi keessanii jecha dhugaa hedduu baay'ee tokko galatoomaa na jajjabeessuu keessaniif na bira dhaabbachuu keessan ammallee jabinni keessan humna naa ta'a na jabeessaa jira na bira dhaabbadhaa shirnaa godha koomentii naa barreessaa. Welcome to my channel Muna 24. Thank you my comment, share, subscribe. Thank you all of my friend. Maaliif sirriitti ulfaata kanaafuu viidiyoon tarra waliin qabannee dhufnee waliin dubbachuu dhufne ijjigaayoodha jechuudha. Ijjigaayyoo dhugaa jechuun akkuma ijjigaayyoo jedhamee dura maqaan isii moggeeffama dubartii jabduu dubartii cimtuu kan taate keessaa ijjigaayoodha jechuudha. Ilmi namaa tokko jireenya isaa keessatti rabbiin akka itti uumu turumarraa waansi maatii tokko keessatti akkuma fedhetti uumama jechuudha. Kun uumaa rabbiiti jechuudha. Namoonni tokko tokko uumaa rabbii kanatti kan quusantu jira. Akkanumatti bakka hin jiraamiti bifa isaan bareechee fakka akkuma waan akkasii ilmu rabbiin immoo waan hundaa ofii godha jechuudha. Waan hundaa isatti godha. Gabaaballee, dheerallee, furdallee, bareedallee, qal'allee, jiddu galeessallee jechuudha. Garaagarummaa wallaalaaf beekaa kan jedhu kanaaf immoo garaagarummaa wallaalaan wallaaladha. Wallaaladha. Fakkeenya namoota hedduu argaa jira jechuudha. Kan miidiyaa irratti hin baane kan dhokatee boolla keessa jiru kan dhokatee boolla keessa jiru jechuudha. Namni miidiyaa irra hin bahin nama boolla keessa jirutti akkasumatti ilaala. Maaliif waa tokkoon argu jechuudha. Meeqa kamtu jira garuu immoo kan miidiyaa irratti mucattiin kun wallahi baay'ee tokko cimtuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf amma fakkeenyaaf imaan yoo fudhanne mucaan kun kan ijjigaayyoo fuudhe kun yeroo isiin ulfaa yeroo isiin mana yaalaa yeroo isiin intarvii godhan baay'ee tokko sodaataa ture. Garuu immoo wanni guyyaa isiin mana hospitaalaa seente iddoo isiin sanitti argamee fi nasbeen duutuu jirtu tokkofa mucaan kun seenaa natti taati ilmi kun ilma kiyya ka jedhu isii bira dhaabbate. Dhugaa baay'ee nama gammade. Kun gammachuu guddaadha. Dhiira jechuun namni walloloon duruu jira sirriidha. Walloloon duruu jira. Araaramullee duruu jira. Kun hooma jiru abbaa fedharrattu kamaan jaalalaan akka afaan funyaanii wal fudhatuyyuu gaafa wallolee walitti deebi'utu jira. Walloloon utumaa jiru. Kun immoo waan nama gammachiisu ilma kiyya jedhee deemee ergisiin addaan baay'ee deebi'uun waan baay'ee nama gammachiisu. Baay'eetti gammadee bakka rabbi nagaan isii hiitee isa lammaffaa abbaa manaa isii sun isii deebi'u irratti baay'ee tokko gammade. Maaliif utuu hundumti isaaniitu akkasitti yaadanii utuu hundumti isaanii dhiironni akkasitti yaaddee baay'ee natti tole jechuudha. Utuu hundi isaaniitu akkatti yaadanii baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee kan namatti tolu jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Garuu namoonni tokko amma ijoollee waa hedduu jira jechuudha. Biyyuma keessas ta'ee biyyuma ambaas ta'ee galma amma dubbatee jirti haati shanii sunis jechuudha. Ijoollee meeqatu kaayiroo keessatti dhalee ilmaan wajji gatee deemaa jira jettee dubbattee jirti haati shanii sun jechuudha. Haati ijoollee shanii dhugaa dubbachuuf dhiirri hedduutu jira. Dhiirrillee dubartiillee hedduutu jira jechuudha. Ijjigaayyoo waa'ee isii yoo kan dubbannu taate dubartiin takka akka fakkeenya isii jirti dubartiin takka ammallee biyya Hindii keessatti dubartii inumaa ijjigaayyoo godina fakkaatti akka inni hordofutu waan san viidiyoo waraabee jira garuu maxxansuu hin danda'u malee mucattii suni gurbaan isii jaalatee maashaallaadha wajjin tiktaakara dalaganii baay'ee tokko bakka baay'ee tokko namatti tolan jechuudha haalli isaanii namni akkana maaliif isii sannis rabbi uume anallee rabbi uume
namni huma itti amanu sun itti amaneetiniin itti seena jechuudha. Haala ajaa'ibaatti jechuudha jarri sun ijaarsa jaartii turanii akkaataa jaalalallee waliin ibsanii bakka hedduu namatti tola. Tariyyaan hin beeku jaarsa jaartii dhugallee ta'a yookiin immoo biizinasumaaf taallee beeku garuu mootuu haala bareeda namatti ta'uus danda'a. Amma Ijjigaayyoo namni mucaa kanaaf Ijjigaayyoo yeroo laalu hin seequ jaarsa jaartii jedhee hin amanu. Kanaaf waa Ijjigaayyoo kan dubbannu taate Ijjigaayyoo yeroo haasoftullee haalli isiin itti bakka namatti tola. Maaliif haasa isii san keessatti namni yoo hubattanii ani bareedduudha waan an bareeduuf na jaallatee mataa qaba sirriidha mataa ni qabdi. Namni kamuu fokkataa ofiin hin jedhu. Isiin fuula isii kanan otoo hin taane bifa isii kan hojii isii kan otoo hin taane keessa isii kanatu bareeda jechuudha. Waan namni namoonni tokko tokko akka itti fudhatanii bareedumsa fuulaa ilaalan. Bareedumsa fuulaa odoo hin taane keessi isii kun akka bareedu hubatanii jechuudha. Namoonni isii hubatan keessi isii akka qulqulluu ta'e, keessi isiin akka dubartii cimtuu taate, isiin akka nama kaayoo qabu, nama hojii isiitiin boonee ittiin bareedu. Isinii galee malee ani bifa bareedaa an akkas ta'an isiin jettu sun konfidensii ofitti uumtee bakka humna godhachuu isiiti jechuudha. Akkasitti firii taate fakkeenyaaf abbaa fi yoo ta'e namni tokko tokko sodaata jechuudha. Isiin immoo maashaallah tabaarakallah. Dhugaa rabbii dubartii jabdu fakkeenya namaa taate jechuudha. Fakkeenya namaa ta'uun gurbaa kana qabde jechuudha. Yeroo durallee isiin natti hin kootu jenneen ofii isaatii jaalateetti dhage. Gaafa jaalateetti dhage jaarsaaf jaarsa erga ta'anii namni ilmoo irraa argata. Ilmoo sanis baasuu idda irratti dhoote. Ilmi isii irraa bahe kun immoo rabbiin isii haa guddisu. Isiin jennaa maaliif dhugaa Ijjigaayyoon nama nuufiyyuu fakkeenya kan ta'udha jechuudha. Namoota isirraa seeran isii hordofanii seeran isii hubatan yookaan haasa isii yoo hubatan ta'e fakkeenya dubartoota jabummaa isii humna qabaachuu isii himootu asuma namoonni isii gargaaranii isii bira dhaabbatanii jedhan miltuu TV maal jedhan beeku wallaahi miidiyaa san jechuudha. Hedduu gargaaraa ture yeroo turallee miidiyaa irratti kafite wanta miidiyaa san na fakkaata gara miidiyaatti kafite immoo mucattiin jajjaba jechuudha dhugaa. Isa galateeffadhu keessaa ammallee abbaa mana isiitti deebi'ee isii cinaa dhaabbachuu kanaaf dhugaa dhiirota keenyaaf fakkeenya ta'e jechuudha. Warroota haadha mana isaanii mana yaalaa odoo opereeshinii godhaa jiran odoo garaa isii baqeessaa jiran. Ilaa maal keessa jirti jedhee argeetu bar namni tokko fakkeenyaaf argeetu utoo biraa deeme ergisiin deettee odoo gatee deeme garuu utoo isiin mana yaalaa keessa jirtu utoo isiin ciniinsutti jirtu dhiira meeqatu gatee kota. Fakkeenyaaf himaa fudhaa nama gargaartu qabdi hanga Ijjigaayyoo kana nama gargaartu hin qabdu dhugaan isin jedha maaliif hiriyoonni isii taman arabaa dalaydee dhufti yookiin dhibba yookiin dooraara dhibbaa kennuu hin dandeettu ni ulfaata dalagaa yaman. Kanaafuyyuu warroonni dhiirotaa barumsa guddaa jaarsa Ijjigaayyoo irraa baratanii akkasuma immoo Ijjigaayyoo irraa ijoollee shamarranii barumsa guddaa baratanii fakkeenya nu taatee dubartii jabduu yeroo haasoftuu yeroo dubbattuu ofitti amantee waan hojjetu hundaa dubbatte jechuudha. Ofitti amantee maaliif ree dhugaa dubartii jechuun dubartii ofitti amantee yookiin dhiiras ta'e dubartiis ta'e wanni tokko ati ofitti amantee dalayde jechuudha. Wanni ofitti amantee dalayne tokko immoo siifiyyuun sirraa siifiyyuun ta'u abadan jechuudha. Ijjigaayyoo ilma kun hin baasu ilma kiyya yoo hunduu illee narraa hafaa fi irratti ciccitee akkasitti qabdee deemte. Maaliif har odoo rabbi waan godhanii umrii isii haa dheeressu riskii isii nyaatte too waan tokko kataatu taate dubartii takka yoo nasbeen darbite yookiin abbaa yookiin dhiiras ta'e dubartiis ta'e mee wanni hafu sun wanni nuuf hojjennu kun hundumtuu ilmoo sanitti hafa jechuudha yoo nuti darbine jechuudha. Isiin kun keessa isiitti ani darbullee amma isin itti duratti fudhatteetti akka yaada isii haasaa isii keessatti garuu biratti waaqa isii san hin dagattu. Waaqa isii san galateeffatti. Taasifaa bakka maaliif waaqa isii san galateeffatti waan waaqa sanitti waan sanitti amantuuf waan san irra deddeebitee haasaa yoo ani darbellee keessa isiitti beeke keessa isiitti namni hubateef yoo ani darbellee ilmi kuni ka Ijjigaayyootii
jedhamee waamama. Beeka mucaan kun ijjigaayyuuti jedhamee waamama kan jettu inni nagatee taree erga inni nagatee taree bakka yaada isii keessatti kanatu dhufa. Isin galee kanaafuu nuti barumsi nuti walirraa barannu namni tokko xiqqaa jettee gabaabaa jettee fukkataa jettee otoo hin tuffanne nama sanirraa waa baratta. Haasaa nama saniitirraa waa baratta. Wanni namni sun haasa'u namni kun gabaabaan bar keessattuu lafa jala jira hin beekanii miti. Otoo itti dhaabattu akkas qaalu asitti eessa jechuudha. Kanaaf nuti nama tokko otoo tuffachuu hin taane irraa waa barachuudha. Nama irraa waa baratte mootuyyuu faayidaa kee akka ta'e hin dagatin. Nama immoo hin tuffatin. Gaafa nama tuffatte mootuyyuu akka namaa gadi taate immoo hin dagatin. Kuni maaliifi kuni faayidaa keenya jechuudha. Faayidaan keenya obboleen kiyya nuti nama tuffannee odoo hin taane nama dhiyaannee namarraa fayyadamuudha. Gaafa namatti dhiyaatte gaafa beekaa tokkotti dhiyaattes gaafa wallaalaa dhiyaattes gaafa hayyuu taates hayyuma taata. Gaafa hayyuutti dhiyaattes hayyuma taata. Gaafa beekaa tokkotti dhiyaattes beekama taata. Gaafa mootuyyuu yaratti dhiyaatte fakkeenyaaf nama yaraa tokko kan dhiqanne kan dibanne akkuma isaa yoo kan ta'u taate itti dhiyaatte atillee haalli kee ooltee bultu akka isaa san taata. Boodarra immoo isuma sanii wal qixxeefte jechuudha. Gaafa gowwaa hojii deemte immoo injiraa miti haasa'uma inni haasa'u san fudhatta jechuudha. Ama waan kana waan jedheef afaanonni arabaa kun afaanumti arabaa kun hedduun isaa garaagarummaa qaba. Hedduun isaa akkamitti garaagarummaa qaba? Tokkoffaa afaan Suudiin akkasii. Suudiin orijinaala jechuudha. Arabii orijinaala. Suudii ama Bahareen, Kuwait, Dubaay yookiin achumatti Abu Dhabiinuu hin beekamu. Qaataar akkasuma Joordaan akkasuma Libnaan akkasuma Peeruu yaani biisuma Morookoo yaani Turkiyaan addatti jechuudha. Afaanonni kun jechuudha biyyoota afaanonni kun Arabiin kunuyyuu akkuma afaan keenya biyya keenyaa sun addaan jira jechuudha. Waliin qixxaawu Arabii haasa'u malee. Maaliif jedhe waan kan isinitti fakkaate amma Suudaanii amma afaan Suudaaniitii fi afaan Suudii tokko odoo Arabii mata'uyyuu keessatti as deebiinoo jenne Qaataarii fi Suudii walitti dhiyaatti na fakkaata akkas na fakkaata abbo. Garuu afaanumti kun ga'aati emma fakkeenya beewwanni jedhee fi nuti warri mana namaa dalaynu haasaa isaan haasaarra yoo fakkeenyaaf ji'a lama ji'a sadii yookiin nama biraa bira ka dalaynu taate ergasii mana sanii baanee yoo mana biraa dalaynu taate haasaa akka nama sanii haasa'uun harkisa. Maaliif namni gowwaa wajji oolus namni beekaa wajji oolus beekaa namni hayyuu wajji oolus hayyuu namni wallaala wajji oolus wallaaladha. Kanaaf jedha jechuudha. Haasaa namoota ciccimooti dhiyaatanii haasaa yaani waa baratu walirraa waa baratu isiniin jechuu barbaade. Waa'ee kana kan kaaseef waa'ee ijjigaayooti. Ijjigaayoo irraa kaase ijjigaayoon akka nama cimtuu fi jabduu taate fakkeenya nama taatedha. Dubartoonni hunduu dhiirota xiqqii godhanii qabuudha jechuudha. Yoo akkas taate malee dhiironni bare yeroo ammaa kana ijjigaayoon odoo gurbaa kana kikkootee durarraa qabu baatte dhugaa rabbiin isiniin jedha. Jabaddiin akkana isii ilaalu garuu cimtuu akka isiin taate kana beekaa isiniin jedha. Dubartii cimtuu keessaa isii takkaadha ijjigaayoo jechuudha. Qaybalunaan tuffatanii dhiisanii qeeqanii dhiisanii irra hin kaattu. Maaliif uumaa isiitti rabbii isii uume waan ta'eef. Anammoo kan na gammachiifte nagaan hiikachuun isii baay'ee na gammachiise. Ilma dhiiraa argachuu isiitti immoo baga gammatte jedhaan. Maaliif yoo jettan obboleen kiyya ilmoo dhiiraa argachuun kabaja guddaa oduu ta'u garuu isiin immoo waan keessi isii hawwisan hin hawwite jechuudha. Durumarraayyuu haasaa isii keessatti hawwattan taate yoon intala ta'ee hin baasadha. Akka isiin fakkaata yaada isiitti. Waan isiin kana jetteef isin hin galle. Waan isiin intala taate hin baasata jettuuf intalli kun deemtee ana fakkaatte yookiin yaada mataa isii keessatti baru waa nama gabaabaa kana bara akka laayootti mannanta yaada isii keessatti intala taate hin baasadha. Dhiiroo taate hin baasudha. Hundumaafuu baga rabbi si gammachiise.
Wallahi kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Hedduu takka itti gammada itti gammade. Dubartii kamuu kam akka jedhan dubartii kamuu baaleetii ta'a musliimaa kiristaanaa arabaa faranjii hundumaa rabbiin bakka jiranitti nagaan isaa guddaa deetti garuu ni ulfaatti jedhanii isin jechuu barbaade rabbiin nagaan haa hiiku. Ijigaayyoo koongireesleeshin bakka gammaddee ammallee see gammadee jira isin jechuu barbaada. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yaada hoo qabaattan qiqa hoo qabaattan asiin dogongortee asiin sirriin jirtu asiin maaliin jirtu hojjettan koomantiin kiyya yeroo hundaa inboksiin koomantii kiyya banaadha. Haala wasaala fi komisiniin jedhee jira. Koomantii ajaa'iba babbareedoo akkanaa barreessitan abdii isinirraa qaba. Kanaafuu viidiyoo kee asumarratti dhaaba. Kanaaf yuutuubii kiyya kana jabaadhaa guddisaa isiniin jedhee jira. Gaafa sabiskiraabii 50 geettanii badhaasa na biraa qabdu yookaan immoo yoo bakkuma san jirtu hin dagatina baay'ee isin jaalladha.